lafa namni irra hin jiraanne kan cabbiin uwwifame Noorth Poolii irraa kiiloomeetira 300 qofa fagaatee argamu keessa baankiin addunyaa tokko dhokatee jira. Garuu baankii kana keessa warqee yookiin maallaqa miti kan kuufamee jiru. Dureeyyoonni addunyaa fi mootummoonni biyyoota gurguddoo waan biraa achi keessatti kuusaa jiru. Wanti achi keessa jiru kun yoo guyyaan dhumaa yookiin domestic day dhufe, yoo waraanni nuukileeraa ka'e yookiin yoo weerarri dhibee hamaa addunyaa balleessee abdii dhala namaa isa xumuraati. Bakki sun Svalbard Global Seed Vault yookiin kuusaa sanyii addunyaa jedhama. Maaliif cabbii jala dhokfame? Maaltu achi keessa jira? Har'a mil'uu addunyaa irratti baankii guyyaa qiyaamaa kana bannee keessa isaa ilaalla. Hamma dhumaatti nu wajjin tura. Baankiin kun kan argamu odola Norway kan Svalbard jedhamu irra tulluu guddaa jala meetira 120 gadi fageenyaan qotuun ijaarame. Maaliif bakka kana filatan? Tokkoffaa naannoon kun yeroo hunda cabbiidhaan kan uwwifamedha. Humni elektirikii yoo badeeyyuu qabbana uumamaan sanyiin achi keessa jiru waggaa 100 lakkaa'amuuf osoo hin badin turuu danda'a. Lammaffaa lafa ol ka'aa irra waan jiruuf cabbiin Noorth Poolii baqeeyyuu bishaan achi keessa hin seenu. Sadaffaan balballi isaa sibiila furdaa irraa ijaarame. Kanaaf boombiin niwukileeraa illee dandamachuu danda'a. Kana jechuun yoo addunyaan gubatte illee bakki kun nagaatti hafuu danda'a jechuudha. Keessa isaa maaltu jira? Baankii kana keessa sanyiiwwan midhaanii gosa 900 oltu achi keessa jira. Qamadii, garbuu, boqqolloo fi sanyii biyyoota adda addaa irraa walitti qabamtu achi keessa jira. Kun baakaappii addunyaati. Fakkeenyaaf yoo biyyi tokko waraanaan barbadoofte yookiin oomishni biyya sanaa dhibeen bal'eesse sanyiin biyyattii sanaa isa orijinaalii ta'ee baankii kana keessaa baasuun deebisanii oomishuun ni danda'ama. Wanti nama dhibu biyyi keenya Itoophiyaanis sanyiiwwan midhaanii adda ta'an baankii kana keessatti kuustee jirti. Kana jechuun yoo rakkoo hamaan dhufe illee sanyiiwwan midhaanii keenya hin badanii jechuudha. Baankiin kun oduu qofa otoo hin taane qabatamaan hojiirra oolaa jira. Fakkeenyaaf bara 2015 waraana biyya Sooriyaa keessatti ka'een giddugalli qorannoo qonnaa biyyattii ni barbadaa'e. Garuu carraa gaariin Sooriyaan sanyii ishee duraan dursitee Svalbard keessa kaa'attee turte. Waraana booda sanyii sana baankii kana keessaa baasuun deebisanii biyya isaanii ijaarrachuu danda'aniiru. Baankiin kun dooniinoo bara keenyaatti jechuun ibsu namoonni tokko. Mootummoonni addunyaa maaliif maallaqa guddaa baasanii sanyii kuusu? Isaan waan nuti hin beekne beekuu laata? Sodaa climate change moo sodaa waraanaa addunyaa sadaffaati? Sababi isaa maaliyyuu yoo ta'e sanyiin dhala namaa akka salphaatti akka hin banneef qophiin godhamaa jira. Ati hoo maal jetta? Qophiin akkasii kun gahaadha moo dhalli namaa waan kana caalu yaaduu qaba? Yaada kee nuuf barreessi. Viidiyoo kana laayikii gochuun icciitiiwwan kana caalaa akka qorannuuf nu jajjabeessaa. Hamma walitti deebinutti nagaatti.